Ashamaa kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii torban tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kanarratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu walitti maal gunguma kan jedhu torban isinii dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaan Abaati. Egaa qophii gungummii ko torbaniin qabadhu kana keessatti Oromoon ofiisaatti maal gunguma akka ofiisaatti akka biyyaatti gidduu kanammoo akka maaltu gungumamaa jira kan jedhu biyya kana keessatti yookaan biyya keenya keessatti qabadhe isinii dhiyaadheen jira. Isinis hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungummii ko har'aa kana keessatti gaa gidduu kana rakkoo keessumaa akka biyya keenya Oromiyaa keessatti gaa rakkoon bakkeewwan garaagaraa keessatti rakkooma odeessuun kun baay'atee jira. Rakkooma odeessina jechuudha. Rakkoon gidduu kana keessumaa gibira irratti bakkeewwan garaagaraa keessumaa godinaa fi godinoota garaagaraa akka Oromiyaatti jechuudha raawwatamaa jira. Kana keessatti gaa godinoota gidduu kana uummanni gadi bahee iyyachaa jiruu fi gadi bahee dubbatachaa jiru keessumaa amma kaabinee isaanii irraa kaasan yeroo isaan gadi bahanii isaanitti akkasuma goosaa jiradhee uummanni gadi bahee dubbatachaa jira jechuudha. Kanaaf qophiin kun gungummii ko har'aa yookaan gibira irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Uummanni gidduu kana yookaan godina naannoo Jimma keessatti yookaan godinoota Jimma bakkeewwan garaagaraa keessatti uummanni gadi bahee mootummaan gibira humnaa waliin nurraa funaanaa jira jedhanii yeroo isaan keessumaa bulchaa godina Jimmaa gadi bahanii yeroo isaan irratti dubbatanii fi qeeqa irratti kaasanii fi waraabessa nama nyaatu jedhanii yeroo isaan gadi bahanii irratti dhaadachaa turanii fi himachaa turan ni mul'ata. Kanaaf egaa rakkoon gibiraa kun egaa Jimma keessatti yookaan godina Jimmaa keessatti qofa miti bakkeewwan garaagaraa keessatti gaa rakkoon gibiraa kun mudachaa jira yookaan immoo ta'ama jira. Egaa gibirri lafarratti hundaa'eetidha waggaa waggaatiin kan funaanamu jechuudha uummata kamirraayyuu akkuma biyya keenyaattu. Garuu gibirri waggoota muraasaan asitti immoo uummata irratti daran hammaate yookaan immoo qaala'ee jira jechuudha. Lafti isaan irraa qotatanii gashatanii fi gibirri waggaatti kaffalamu sun wal madaaluu dideera jechuudha. Kanaaf uummanni gadi bahee boohaa yookaan iyyachaa jira. Garuu gama mootummaatiin wanti kun wanta ifa ta'ee gadi bahee mootummaanis dubbiin kun ijoo yookaan na laallatee waan kanarratti waan hojjeteen fakkaatu. Kanaaf Jimma keessatti gagaa haalaan miilaan gadi bahanii yeroo isaan hoogganaa isaanii qeeqanii fi arrabsaa turan ni mul'ata. Garuu godinoota garaagaraa keessatti waan kun raawwatamaa jira gadi bahanii dubbatachuu baatan doorsiin itti hammaatu iyyuu malee. Kanaaf gibirri achi keessatti ta'amu kun egaa namni biyya alaatii keessumaa gibirri baranaa kun egaa gibira waggoota duraarraa addadha. Daa'ima dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u biyyoota guddataniis haa ta'u biyyoota arabaatiis haa ta'u biyyoota kamiyyuu namni biyya alaatii dhala qabataanan isarratti hundaa'eetidha kan kaffalamu jechuudha. Ati alaatii nama qabataanan namni alaatii nama qabu gibira kan uummata warra kaanirraa addadha jechuudha gibirri barana. Kanaaf karaa gibira kanas karaa mootummaa maaltu deemaa jira kan jedhu sun wal nama gaafachiisa. Maaliif namni biyya alaatii daa'ima qabu yookaan immoo dhala qabu kan warra kaanirraa adda jechuudhaan gatiinsa ol ka'aadha jechuudha. Kanaaf namni achitti biyya alaatii daa'ima qabu sun gibira humnaa olii kaffaluunsaa suni lafa sana wajjin waliin madalu. Kanaaf uummanni gadi bahee iyyachaa jira. Isayyuu otoo nageenya achi keessa hin jiraatin otoo uummanni keessarra buqqa'ee beelaaf dararaa adda addaatiin rakkachaa jiru dhiphachaa jiru gibirri humnaa olii itti kaffalamee yookaan immoo itti dhufee uummanni rakkachaa jira jechuudha. Silaa uummanni biyya alaa jiru waliin ta'ee yookaan dhalli biyya alaa jiru rakkina isaa fi uummanni isa beela'ee qe'eerraa buqqa'ee jiru sana gargaara malee sababa gibiraatti birriin ergamee gibira sana nama biyya alaatu kaffalamti. Silaa lafa sanarratti hundaa'ee namni birrii muraasa kaffala. Amma durii sadarkaa lafa sanarratti hundaa'ee gibirri waggaa waggaatiin kaffalama. Sayyuu hamma kanaatti gatiin gibiraa guddaa miti. Inni baranaa garuu nama ala biyya alaatii qabu irratti hundaa'ee kaffalamaa jira jedhamee uummanni gadi bahee dubbatachaa jira yookaan falmachaa jira jechuudha. Kanaaf gibira kanaaf illee uummanni achi keessa jiru akka rakkatuuf akka dhiphatu mootummaa amma aangoorra jirutu gochaa jira jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin wanti kun ilaalcha keessa galamee godinoota garaagaraa yookaan godinoota hundumaa keessa jira Oromiyaatti jechuudha rakkinni gibiraa kun. Kanaaf ilaalcha keessa galamee otoo kaabinee yookaan caasaan gajjallaa jiru sunii fi sadarkaa federaalaatti otoo ilaalcha keessa galamee uummanni kun nagaa fi boqonnaatiin qe'eerra jiraatee fi lafa isaa qotatee otoo ta'e gaariidha. Maaliif namni gibirri itti baay'atennan laficha irraa qotatee nyaatuu fi gibirri inni kaffalu waliin madaalu taanaan uummanni gadi bahee iyyataa fi gadi bahee dubbatata malee kan godhu hin qabu. Kanaaf wanti kun uummanni gadi bahee isa iyyatu kana keessatti furmaanni otoo ta'amee fi gaariidha. Itti aansee qabxii gungummii kana keessatti waa'ee leenjii gidduu kana
Kun egaa qabxii ijoo gidduu kana yookaan torban kana keessatti wanti ta'amaa jiru kun haala yaaddessaa ta'eera guutummaa biyya kana keessa yookaan immoo guutummaa Oromiyaa keessatti namni dargaggeessa amma biyya keenya keessa jiru baratee kan barachaa jirus kan xumuree mana jirus inni fuudhee dhala manaa qabus inni fuudhee dhala hin qabnes hundi isaanii namoonni dirqamaan waraanatti bobbaafamaa jiru jechuudha. Kanaaf dargaggeessi baratee yoo mana jiraate yoo bakka tokko deemee karaarra bahee mana yoo gadi bahee gurra qabanii waraanatti ergu jechuudha. Isa dhala isaa qabatee bakka mana barumsaa keessa yoo ta'e gurra isaa qabanii namicha dhala biraan bisanii isa waraanatti ergu jechuudha. Wanti kuni duri rakkoo hamaan kan geessisaa jiru qaama mootummaa kana lolu jedhamee mootummaan kun siyaasa fayyadamee jecha akkasii dubbachaa ture. Yookaan immoo waraana bilisummaa akka Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootu uummanni keessarra kan jiraanneef uummata kan buqqisaa jiru abaa'oo shaneedha yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoodha jedhee mootummaan gadi bahee dubbachaa ture. Gama Amaaraatiin immoo finxaalayyaa Amaaraatu uummanni Amaara nagaasaatiin akka hin jiraanneef qabeenya isaaf qeessaarra akka hin jiraanneef kan rakkisaa jiru finxaalayyaa Amaaraa yookaan immoo faannoo jedhee kan of waamudha jedheetu dubbachaa ture. Amma garuu wanti gidduu kana ta'amaa jiru keessumaa torbee kana keessa jechuudha. Dargaggeessa manaa bahee yoom kilaasii akka ta'e kilaasiitti gurra qabanii waraanatti ergu. Yoom baratee mana jira ta'e qaama mootummaa keessa sadarkaa aanaarraa hanga godinaatti hanga gandaatti bobbaasanii nam tokko hojjetaa mootummaa keessatti nam shan walitti fide yookaan immoo dirqama nam shan qopheessee waraanatti gashuu qaba jechuudha. Kanaaf wanti gama mootummaatiin amma ta'aa jiru keessumaa dargaggeessa ola deemaaf dargaggeessa baratee barumsa fixee jiruu fi dargaggeessa barumsa barachaa jiru qabanii waraanatti erguun kuni mootummaa kanaaf nageenya Oromiyaa keessatti dhabame kana nagaa buusu immoo nagaa isa dhabame kana ittuu daran hammeessuuf kan jiru kun waan nama gaafachiisa jechuudha. Maaliif namni humnaan qabamee dhuguma waraanatti yoo bobba'e dhuguma mootummaa kanaaf lolaa kan jiru sun waan nama gaafachiisa jechuudha. Maaliif mootummaa kanaaf dirqamaan dhaqee loluu miti dirqamaan innumti ashayyuu alasaa kabalee dhiiteen erga dhawee namni ammaa kun ergame dhiitame kabalamuu hin danda'u. Kanaaf humnaan gurra qabeessi ergadheen si ajjeesa kan jedhu suni waggoota muraasaati asittidha jechuudha kan jalqabame. Durirraa kaasee Haayile Sillaasee Dargii yeroo biyya bulchaa turanii amma kana hin hammaan amma kana dararaan akkasitti hin hamma. Durillee namoota maatii qabaniitullee waraana dhaqa malee dargaggeessa kilaasiitii baasanii gurra qabanii waraanii akka du'i kan jedhu sun hin jiru. Amma hundeeffame jechuudha mootummaa ammaan gurra jiru jechuudha. Kanaaf leenjii geessuura darbee warreen leenjii galan carraa argatanii warreen leenjii galanii warreen leenjii hin arganne kaambii jiran immoo maatii isaanii dhaqanii yeroo isaan gaafatanii birrii 100 1,300 1,500 gaafachaa jiru jechuudha. Amma bara kana ashuun rakkina guddaa ta'e dhabuunis rakkina guddaa ta'e yoo ashite dargaggeessa ola kilaasii isaa fixe yoo mana jira ta'e yookaan yoo barachaa jira ta'e umurii isaa waggaa 12 yoo ta'e gurra qabee mootummaan aqee waraanedhee waraana kaampii gashee leenjii kennee fi aqee ajjeesisaa jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'aa jiru bara kana jechuudha yoo dhalan qabu ta'e isuma gurra qabanii isuma aqee waraanedhanii akan isa leenjisuu jechuudha. Amma dargaggeessis nagaan arganne namni maatii qabu qeessaaf jireenya isaa gaggeeffachaa jirus nagaan arganne. Isayyuu yoo ashee qee ilmi isaa qabamee kaampii jira yoo ta'e sadarkaa leenjii hin arganne yoo ta'e aqanii maal godhu birriitiin furu jechuudha. Alasaa birrii isaatiin furataa jechuudha. Alasaa lubbuu dhalasaa birriitiin oolchataa jechuudha. Kanaaf alli hiyyeessaa tokko akkam ta'uu danda'a as keessatti kan jedhu waan nama gaafachiisa yookaan immoo maatiin hiyyeessaa tokko ashuun inuma jira jireenya mataa ofii gaggeeffachuun inuma jira garuu allisaa gaafa qabamee waraanatti yookaan mooraa waraanaa galu yookaan kaampii gaafa galu carraa leenjii yoo dhabee yoo kaampii jiraate maatiin dhaqee yoo gaafata ta'e birriin qabu taanaan alli sun akkam ta'a. Inuma du'aa jechuudha. Inuma du'aa dhaqee waraanatti galee bakka tokkotti ajjeesu jechuudha. Kanaaf wanti ta'aa jiru keessumaatti amma gidduu kana gama mootummaatiin ta'aa jiruu fi kaabineen gajjallaatti hiriirtee milishaa karaarraa walitti qabanii leenjisanii uummanni akka qeessaaf qabeenya isaarraa hin jiraanne kan gochaa jiru mootummaadha jechuudha. Nageenyi Oromiyaa keessa akkam buuneef durii qaamota mootummaa kana lolaniitu nageenya akkam buune gochaa jira jedhee mootummaan gadi bahee dubbachaa ture. Fakkeenya akka Oromiyaatti abaawoodha jedhama akka naannoo Oromiyaatti jira akka naannoo Amaaraatti Amaara finxaaleeyyii faannoo yookaan immoo faannoo jedhee kan of waamutu akkas gochaa jira yookaan nageenya akkam buune gochaa jira jedhama. Amma immoo gidduu kana dargaggeessa humnaan qabanii mooraa gashuun suni oguma mootummaa amma aangorra jiru kun qaamota sanatu akkas godhe qaamota mootummaa kana waraanaa jirutu dargaggeessa humnaan qabee mooraa gashaa jira kan jedhu sun wal nama gaafachiisa jechuudha. Kanaan dura
waraana dabalisuma yookaan abaawo kan jedhee waamu suni dargaggeessa kilaasii jiru yookaan immoo ijoollee waggaa torba gadi humnaan qabanii mooraa gashaa turan jedhanii sooshaal miidiyaa irratti gadi ba'anii yookaan immoo miidiyaa isaanii fayyadamanii yeroo isaan dubbachaa turan ni mul'ata. Amma garuu dargaggeessa umuriin dargaggummaan keenya umurii waggaa 12 irratti makalaakaan gaafa waraana dabalisummaa Oromoo boojee qabee dubbatu umurii waggaa 10 yookaan waggaa 12 humnaan naqabanii nageessan jedhanii ofii isaanii qaamni waraana mootummaa keessa yeroo sarraagaa bahan ni mul'ata. Kanaaf isarra darbee amma duroo waraan keessuma Oromiyaatti abaawo shaneetu uummata namoota qabeenya qaban qabee birrii gaafachaa ture jedhee mootummaan gadi bahee dubbachaa ture. Keessuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deddeebii waan kana dubbachaa ture. Abaawo shanee jedhee akka tuffii fi akka qeeqa wayitti yeroo inni gadi bahee arrabsaa ture ni mul'ata. Sadarkaa federaalaatti jechuudha fi kaabineen karaarraa walitti qabanii leenjisanii sadarkaa godina hanga aanaatti jechuudha. Gadi bahanii yeroo isaan abaawo shanee jedhanii yookaan abaawoo kan jedhee waamu sanatu uummanni Oromoo akka isaan qabeenya isaanii irra hin jiraanne yookaan qeesaan irra akka hin jiraannee fi nagaan Oromiyaa keessatti fi nagaan biyya keenyatti akka hin buunee fi isaan akkas gochaa jira jedhanii gadi bahanii uummata sobaa turuun isaanii ni yaadatama. Garuu wanti amma ta'aa jiru torbeetii asitti wanti ta'aa jiru tokkoffaa birrii kan gaafachaa jiru dur abaawoodha jedhamee erga gaafatame inni gidduu kana dargaggeessa 1,100 mootummaan gaafachaa ture sun immoo innis abaawoma shaniitti harka qabama yookaan isaanumatti akkas godha kan jedhu sun wal nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf dirqamaan dargaggeessa qabanii dirqamaan namoota qeesaan irra jiran fi namoota xiqqoo sadarkaa maatii masaan irra jiranii namoota taa'anii ka'uu danda'anii fi namoota loluu danda'an humnaan qabanii waraanatti gashuu danda'u. Dargaggeessa poolisii godhu namoota maatii isaanii namoota ashanii yookaan namoota qeesaan irra jiran immoo milishaa godhanii yeroo isaan leenjisaa jiranii fi qabanii humnaan ammas leenjisuuf jiran mul'achaati jira jechuudha. Kanaaf dhuguma humnaan qabanii isa kaan milishaa isa kaan poolisii godhanii Oromoo walitti gashanii gara gashanii yeroo isaan wal lolchiisaa jiranii fi nageenyi biyya keenya keessatti akka hin buune kan gochaa jiru mootummaa amma aangoorra jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa humnaan qabanii erga mooraa gashanii booddee birrii gaafatu. Lammataa immoo namoota qabeenya isaanii otuma qabeenya qabanii namoota qeesaanii gaggeeffachaa jiran humnaan qabanii mooraatti gashanii leenjisanii milishaa godhanii akka inni tokko ajjeesuu yookiin lubbuun isaa darbaa jiru. Kanaaf uummanni suni qeesaan otoo jiraatu beelaaf namoonni dhalatanii ijoollee xixiqqoo mana jiran beelaaf saaxilamu jechuudha. Maaliif abbaan bakka tokkotti dhaqee lubbuun isaa yoo darbe iyyumatti hafuu jechuudha warreen hafan. Kanaaf isarratti raaga guutuutiin gadi bahee kan dubbatu qondaalli siyaasaa yookaan immoo Jawaar Mohaammed fuula Facebook isaa irratti gadi baasee dubbatee jira jechuudha waa'ee rakkoo achi keessa jiruu fi mootummaan amma dhugaasaaf soba isaatiin dargaggeessa humnaan qabee yeroo maatii dhaqee gaafatu keessatti birrii isa isaan gaafatan yookaan dhala isaanii isa isaan furachaa jiran sana raaga guutuu wajjin gadi baasee dubbatee jira qondaalli siyaasaa Jawaar Mohaammed jechuudha. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru dur abaawo shaneedhatti inni isaan quba qabaa turan suni amma gara isaaniitti fuula isaa waan naannifate fakkaata jechuudha. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru gibirarraa kaasee nageenya akka dhabamu ta'ee isarra darbee dargaggeessa humnaan qabanii mooraatti gashanii leenjisuun sunis nageenya biyya keenya keessatti akka hin buuneef rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf namni garatti dubbatatu dhabee gadi bahee dhalasaa inni qabeenya qabu dhalasaa furachaa jira inni qabeenya hin qabne immoo lubbuun dhalasaa karaatti hafaa jira jechuudha. Kana hunda kan hojjete eenyudha? Mootummaa aangoorra jiru jechuudha. Qabxii ko sa'aatiin qabu fayyadamee qabxii sattaanutti yeroo hunda bu'ee koordineetii joota muraasaatti asitti kantiibaa magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti caasaa diriirfatanii yookaan mootummaa aangoorra jiruutiin bakkeewwan garaagaraatti koordineetiin kun gaggeeffamaa jira. Jalqabni isaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti jalqabe jechuudha. Koordineetiin warreen seeraan ala manneen ijaaraman jechuudha. Egaa amma immoo sadarkaa godinaatti gadi bu'ee bakkeewwan garaagaraa keessatti manneen diigamaati jiru jechuudha. Kana keessatti garuu ofumaa lafa kennanii ofumaa mana ijaarradhodhanii yeroo isaan mana ijaarratanii booddee immoo mana sana diiganii kaartaan qabadanii yeroo isaan uummata rakkisanii fi bakkeewwan garaagaraatti uummanni karaarra bahee manni isaa erga diigamee kan keessa jiraatu dhabee jira. Tokkoffaa daandiin achirra bahe sun daandiin sun bahee seeraan uummanni daandii sanatti hin fayyadamne daandiin jalqabamee mana namaarra gahee dhaabatee warreen manni isaan irra ga'e sun wayin daandii sun hin dabarre wayin manni sun hin diigamne akkasitti yaaddoomaa keessa jiru. Yoo gadi baanii dubbatan hin doorsisu hin hidhuu waraanatti ergu jechuudha. Kanaafis uummanni ammas dararaa guddaa argaa jira waa'ee koordineetii kanarratti. Wanti ta'amu jiru bu'uuraalee misoomaa diriirsuun kun waanuma gaariidha waanuma hojjetamuu qabudha. Garuu namni manni isaa yoo diigame wayin kaasa kaffalama
ooyin qabee birrii maallaqni kennamee fi bakka biraa dhaqee qubata malee manni diigamee namni bakka itti naaf horii miti dallaatti hin galu namni. Kanaafi kanarrattis rakkoo guddaa kan ta'e qaama mootummaa amma aangoo jiran jechuudha aangoo irra jiran jechuudha. Kanaafi inni kunis furmaata dhabuunsaa ammas uummata Oromoo biratti qoqqobii yookaan gungummii kaasuunsaa waan hafe hin fakkaatu. Kanaaf godinoota garaagaraa keessatti akkasuma Adaamaa keessatti yeroo darbe akkas lubbuun namoota darbuun isaanii yaadatama. Sababuma kanaatti yookaan immoo sababa seeraan ala manneen ijaarama jedhanii mootummaa yeroo diige sana keessatti dacha lubbuun kan darbe. Kanaaf ammas godinoota garaagaraa keessatti Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessatti waan kun mudachaati jira. Kunis furmaata dhabee uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Kanaaf fi bu'uuraalee misoomaa erga hojjetama ta'e erga daandiitu hojjetama ta'e lafti sunii fi manni sun seeraan ala erga ta'e namni achirratti ijaarrate suni waa argachuu qaba. Bakka jiraatullee kennamuufi qaba yookaan maallaqni kennamee fi bakka biraa qubachuu qaba malee karaa irratti nama gatuun kuni wanta furmaata qabu hin fakkaatu. Kanaafis gama mootummaatiin too waan kun ilaalcha keessa galamee hojjetame gaariidha. Maaliif uummanni gadi bahee boohaa jira yookaan iyyachaa jira garuu kan itti himatu dhabee rakkina hamaa keessa waan jiruufi kana dubbanne jechuudha. Itaanse waa'ee gidduu kana faannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti yookaan immoo finxaalii Amaaraa jedhanii warreen of waaman keessumaa Amaaraa keessatti warreen bobba'anii jiranii fi uummanni Amaaraa akka nagaan arganneef warreen rakkisaa jiran kana gidduutti lolli hamaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Gidduu kana lolli hamaan kun Amaaraa keessatti bakkeewwan godinoota gara Amaaraa bakkeewwan garaagaraa keessatti lolli kun haalaan hammaatee jira jechuudha. Keessumaa uummanni Amaaraa rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Achi keessattis kanaaf Amaaraa keessatti waggoota erga finxaaliin Amaaraa hundeeffame yookaan faannoo jedhanii warreen of waaman erga achi keessatti hundeeffamanii uummanni Amaaraa ammas dararaa guddaa fi rakkinuma hamaa argaa jira jechuudha. Achi keessatti Amaaraa keessatti barattoonni waggaatti naannoo miliyoona 7tu barata jechuudha. Barana garuu miliyoona 2 qofaatu barumsa irra jira jechuudha. Kanaaf manni barumsaa Amaaraa keessa jiru guutummaatti cufameera jechuun ni danda'ama. Namni 2,000 barate jechuun amma kanaatti waan bu'aa buusuu hin fakkaatu. Kanaaf gidduu kana wanti gadi babbahaa jiru Maallaqaa yookaan qaama mootummaa jedhee kan of waamu suni gadi bahanii warreen faannoo jedhanii yookaan finxaalii Amaaraa achi keessa jiran sana booji'eera isa kan ajjeesera fi hoogganaa isaanii qabeera jedhee yeroo gadi bahanii dudubbatan ni mul'ata jechuudha. Garuu wanta achi keessatti ta'amaa jiru kunii fi walitti bu'iinsi isaanii waggoota muraasa asitti faannoo fi mootummaa gidduutti kanneen ta'amaa jiru kuni dhuguma Maallaqaa yookaan immoo qaama mootummaatiin ergamee warreen Amaaraa keessatti faannoo wajjin wal lolaa jiran sun dhuguma mo'aniiti warreen hoogganaa faannoo kana qabaniiti akkas jedhu dhuguma jechaa jiru sobaniiti siyaasa fayyadamanii akkas jechaa jiru kun akkas jechaa jiru jarri kan jedhu sun wal nama gaafachiisa. Maaliif waggoota yookaan immoo waggoota muraasaatti asittii fi ji'a muraasaatti asitti hooggantoota qabneera jedhanii yeroo isaan gadi bahanii dhaadatanii fi amma sadarkaa birrii maallaqa miliyoonaan irraa fuuneera jedhanii yeroo isaan gama mootummaatiin gadi bahee dubbatamaa ture ni mul'ata. Maaliif siyaasa fayyadamanii guyyaa guyyaatti waan adda addaa dubbachuun isaanii waan baratamaa dhufee fi kana dubbadhe jechuudha. Kanaaf dhuguma uummanni Amaaraa akkuma uummanni Oromoo rakkachaa jiru rakkina hamaa keessa jira. Kanaaf oguma finxaaliin Amaaraa achi keessa jiru qabamanii dhumanii mootummaan ammaan gora jiru irra dhaane yookaan immoo hundumaa harkaan qabee uummata Amaaraaf nagaa buusamoo finxaaliin Amaaraa yookaan faannoo jedhamanii warreen waawwan kun immoo waraana mootummaa achi keessa jiru sana harkaan qabanii yookaan booji'anii 4 kiiloo yookaan Finfinnee gallee mootummaa kana yookaan aangoo qabanna jecha turuun isaanii ni yaadatama. Isaanitu mootummaa kana moo'ee aangoo qabatamoo mootummaa kanatu isaaniin hundumaa harkaan qabe yookaan isa kan booji'ee nutti agarsiisa kan jedhu sun yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii gosa dhumaatti yeroon darbu waa'ee Tigraay fi Tigraay gidduu kana fiilmii isaan hojjetanii fi diraama isaan hojjechaa jiran kun waan dhume argatee hin fakkaatu. Guyyaa kaleessarraa kaasee jechuudha wanta achi keessatti ta'amaa jiru keessumaa Boqeetaachoo Raddaa fi Dr. Gabraswan Gabra Mikaal jidduutti fiilmii yookaan diraamaan gaggeeffamaa jiru kun ammas hawwiidhaan eegamaa jira jechuudha. Maaliif wal doorsisuu yookaan immoo wal gaarreeffannaa wal qeequun kun egaa ji'oota muraasatti asitti keessumaa erga mootummaa wajjin araaramanii booddee jechuudha. Boqeetaachoo Raddaa ergama mootummaa federaalaa fudhateetu uummata Tigraay bushaa jira. Dr. Gabraswan Gabra Mikael immoo siyaasa yookaan abuunta fayyadameetidha yookaan paartii ofiisa fayyadameetidha kan inni Tigraay walii gadi hunkuraa jiru jechuudha. Kanaaf wal gaarreeffannaan kun egaa yoo Boqeetaachoo Raddaa irraa walgahii kaa'ee Dr. Gabraswan immoo buleessa walgahii kaa'aa turuun isaanii ni yaadatama ji'oota muraasaatti asitti jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo ibsa Dr. Gabraswan Gabra Mikael baase caasaa sadarkaa godina aanaa hanga gandaatti diriirfatee jira yookaan immoo kaabinee haaraa muudee jira jechuudha. As keessatti egaa wanti kun egaa
bogeetaachuu araddaa waan ilaallatu fakkaata yookaan immoo fonqolcha mootummaa waan irratti gaggeeffame fakkaata jechuudha. Gadi baasee dubbatachuu haa baatu malee bogeetaachuu araddaa jechuudha. Kanaaf wanta achi keessatti ta'aa jiru keessumaa Dr. Gabrasoo Mikaaliitiin ta'aa jiru kun dhuguma wanti kun dhuguma jarri kun wal aangoof jedhaniitidha uummata achi keessaa walii gadi oofaa jiru moo dhuguma wal dhabaniiti moo siyaasa fayyadamanii mootummaa federaala kan akkas gochaa jiru kan jedhu sun wal nama gaafachiisa. Maaliif namni tokko yakka tokko yoo hojjete yookaan immoo mootummaa tokko irratti fonqolcha yoo raawwate otoo warreen akka Oromiyaa ta'ee guyyaa tokkotti yookaan galgala tokkotti yookaan ajjeesaniiru yookaan harka qabanii hidhaniiru. Kanaaf fiilmiin achi isaan lamaan gidduutti hojjetamaa jiru keessumaa Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrasoo Mikaal jidduutti amma otoo mootummaan tokko ergama fudhatee otoo biyya sana bushaa jiruuti namni tokko akkamitti otoo aangoo qabaatiin caasaa ofiisaa yookaan kaabinee haaraa muude hojii hojjetan yookaan waajjiraa qabatanidha. Guyyoota muraasa asitti amma gara fuulduraatti jechuudha guyyoota muraasa hafan keessatti waajjira isaanii galanii hojii jalqabanidha. Dr. Gabrasoo Mikaal gadi bahee dubbatee jira. Kan keessatti Obbo Geetaachoo Raddaa gadi bahee waan dubbate hin fakkaatu. Kanaaf dhuguma jarri kun fiilmii hojjechaa jiru moo dhuguma wal dhabaniitidha rakkoon achi keessatti ta'ameetidha jarri kun wal dhabanii akkas gochaa jiru kan jedhu sun wal nama gaafachisa jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen gidduu isaanii jiru suni ani akka wal dhabdeetti hin ilaalu akka kootti jechuudha. Maaliif wal gaarreffannaa yookaan diraamaa isaan mootummaa amma aangorra jiru kanatti waan haasaan fakkaata jechuudha. Kanaaf qabxii koo gungummii har'aa iddoo tokkotti walitti qabee yeroo dubbadhu jechuudha rakkoo gidduu kana uummata Oromoo bakkeewwan garaagaraa yookaan godinoota garaagaraa keessatti rakkoo gibararraa kaasee uummanni gadi bahee iyyachaati jira yookaan immoo gadi bahee dubbatachaa jira garuu gama mootummaatiin furmaata keessa galamee ilaalamee dhabuusaa uummata Oromoo biratti gungummii waan kaase fakkaata jechuudha. Isa taansee waa'ee leenjii gidduu kana dargaggeessa humnaan qabanii fi namoota qeesaan irra jiran humnaan qaban yeroo isaan waraanatti bobbaasanii fi rakkisan ni mul'ata jechuudha. Kana keessatti rakkisuurra darbee humnaan yeroo isaan kaampiitii maatii naqee gaafatatu birrii gaafachaa yeroo isaan jiran qaamni mootummaa jechuudha. Dur abaa'oo shaneetu birrii gaafatanii amma waa'een birrii kun gama mootummaatti naanna'eera jechuudha. As keessatti fakkeenya tokko kana ni kaasee darbu guyyaa kaleessaa Adaamaatti ilma isaa paaspoortii baasisuu gaafa inni deemu ilma isaa achitti hambisanii abbaa fuudhanii waraanatti ergan jechuudha. Kanaaf namni garatti qeesarra jiraatu dhabe garatti alasaa guddifatu dhabe. Tokkoffaa waraanni amma ta'amaa jiru keessumaa sadarkaa naannoorra darbee sadarkaa ollaa Itoophiyaatti ta'amaa jira yookaan ollaa biyya keenya keessatti lolli wal gaarreffannaan ni jira jechuudha. Akka Oromiyaatti abaa'oodha, akka Amaaraatti Finxaalee Amaaraadha. Akka naannootti immoo waa'ee ulaalaa ganaarra irratti jedhanii Somaalilaand yoo jira wal gaarreffannaan ni jira jechuudha. Kanaaf lolli keessumaa akka biyyaatti ta'amaa jiru irra darbee akka naannootti ta'amaa jira. Akka naannootti darbee immoo akka ollaa Itoophiyaatti iyyuu ta'amaa jira. Garuu wanti kun Oromiyaa keessatti fi akka naannoo akka Itoophiyaatti nagaan achi keessatti akka hin buuneef mootummaa kanatu rakkoo kana yookaan immoo nagaan akka hin buunee fi mootummaa kanatu gochaa jira. Maaliif nama humnaan qabanii waraanatti erguun kun mootummaa kana aangoorra tursiisaa kan jedhu sun wal nama gaafachiisa. Maaliif mootummoota darbanii Haile Sillaasee dargii namni irraa bu'u jedhee yaadeeru hin jiru. Ofuma dhumarratti waraanuma inni leenjisatu itti naannee yookaan immoo itti deebi'ee isa lolee mootummaa sana aangoorraa kaase. Kanaaf wanti kun rakkoo guddaan amma mootummaa biyya bulchaa jiru irratti ta'aa jiruu fi rakkoonni uume sun immoo waan argatuun fakkaatu. Nama humnaan qabanii waraanatti erguun kunii fi nama qeesarra jiraatu qeesarra buqqisanii uummata sana beelaa fi maatii sana beelatti hambisuun kuni gama mootummaatti raawwatamaa jira jechuudha. Dur warreen isa lola yookaan immoo warreen shiftaan jedhee waamu sana isatu uummata saamaa ture jedhee gadi bahee mootummaan dubbachaa ture. Amma garuu gadi bahee ofiisaa mootummaan dhalasaa yookaan maatii isaa dhaqanii kaampii keessatti yeroo gaafachuu dhaqan birrii 1,150 gaafachaati jiru jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru gama mootummaatiin uummanni keessumaa biyya keenya keessatti nagaan dhabame suni mootummaa kanatu nagaa buusa moo paartii garbiraatu nagaa buusa kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo faannoo fi mootummaa gidduutti Amaara keessatti bakkeewwan garaagaraatti lolli gaggeeffamaa jiru suni dhuma waan argateen fakkaatu. Ammas wal gaarreffannaa fi lolli kun haalaan hammaatee jira. Isaafis immoo gara fuulduraatti wanta ta'u walumaan kan laalu ta'a. Ammas diraamaan Tigraay keessatti ta'amaa jiru kuni fi fiilmiin Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrasoo gidduutti ta'amaa jiru kuni maaliin dhuma argata kan jedhu sun yeroo man kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophii gungummii torba kanaaf qabadhe kan hangamaatti daawwataa turtan ture. Qophii gungummii torban kana isinitti makan ture. Alla isaa dhaabate. Isinis yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Yaada kanas yoo filattan immoo like fi subscribe gochuu hin dagatinaa.
torban qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee hornii miidiyaaf oole turtii gaarii qabaadha.